akkaan ishee jabdu. Dubartiinaan jedhee gariin na tuffataa dubartii yoon ta'e maaltu na hanqata anoo haadha dhiiraa haadha ambiyootaa haadha nabiyyootaaf haadha rusultootaa haadha sahaabotaaf haadha salafoota haadha saalihootaaf haadha taabi'ootaa maalummaa dubartii dhageesseeti beektaa ati hoo muka moo sibiilarraa seetaa isheerraa dhalattee maaliif ishee geekta ishee xiqqeessitee maaliif ishee jeeqa dubartiin qabeenya uumamaa badhaasa rabbirraa wiirtuu dhala namaa kaametti arjoomtuu gara laaftuu namaa sadarkaan ishee guddaa kan taate amaanaa hortee horoo namaa taatu haadha namaa yaa seena qabeetti seenaan kee waadhuma dubartii maddituu burqaa dhala namaa yoo irratti gaddas gocha fakkeenyan keenyaa jara takkaa lama mee fakkeenyan kennaa jara takkaaf lama dubartii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ilaali hundumaa ammallee Sumayyaa Aasiyaa Faliimaa fakkeenyaaf ni gaha haadhiisu kanumaan Khadiijaaf Aishaa fakkeenya fudhannuu silaa seenaa isaanii nuhuu hundan beeknu wal haa yaadachiisnu hanguma dandeenyuun warri dura beekus akkuma yaadatuuf wallaalan akka koo ammaa haa baratu. Khadiijaa binti Khuwaylid bareedaaf beekumsaan rabbiin ishee hundaan faayee gochaa fi jecha ishee seenaan lafa kaa'e. Aishaa illee jennaan seenaan ishee gaarii rabbitu badhaase ilmi akka bahrii kan irraa baratu dhiiraa fi dubarri kan seenaan dubbate ilmoo nama gaarii. Waa himameen dhumu seenaan ishee bal'aa irraa barataa irraa nutis hanga har'aa fakkeenya fudhanneef Sumayyaa ilaaluu qofaa miti intalii madaalii kan diiniif wareegde lubbuu ishee qaalii ishee galmeessite seenaa akkaan gaarii kan irraa baratu sikkaa guddaan marri garuu yaa obbolaa maaluma taatanii jara kanaaf jecha maaf nun kabajanii hamma dandeessanii maaf nun gorfattanii qaama fi qilleensaan maqaa nu nyaattanii hadiisa ergama rabbii dhageessanii sallallahu alaihi wasallam man satara aybal muslim qiyama namticha sattara aybii muslimaatii obsaan bira darbe jiroo duniyaatti rabbiitu sattara waan isa qaanessu dirree akiraatti sila kana ta'eef akhwaanii ikhwaatii wal sattaruun rakkoo maaliif nu biratti waan dhoksaan dalagdan wal baasuun ifatti deebii isaa dhabeen gaafii ta'e natti sammuu kan kootiin kee gaafii ta'e natti badiin kan keenyuma yaa shamarran keenya gadi qabuu dhabne nuti haala keenya kanaaf wal fakkaatee bade maqaan keenya haala kanaan turraan halaakamuuf teenya ta'uu bahaa deebinu gama rabbii keenya ayata qur'aanaa mee gurraan dhagahi dhageessan gatini irraa fayyadame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ilaaluu dadhabee waan na jibbisiisu suura of kaasanii feesbuukaan gadhiisu eessaa wanta beekan hayyoonni barsiisu yaa shamarran teenya warreen biyya alaamaaf biyyaa baatanii mee hubadhaa laala mee lubbuu gadi qabaa maaliif baddan haala gaafa biyyaa bahu namuu qaba kaayyoo jiruu wayyeeffannaan lafa buusa kaayyoo ati karoorfannaan milkeessan waaqayyo kaayyoon barbaachisa haa qabaannu kaayyoo dhageettima gurraa garaan nan danda'u diyaasporaa jedha namni yoo haasa'u haa haasa'an malee humaanuu nan ga'u sammuu abbaa warri diiniif jecha dhageessi gurraan dhageeffachaa quraana hadiisa barnaamija biraan sun isaa hin tuutiin hadiisaa sijaaraa fi anna allaha shadiidul ciqaabi wa anna allaha ghafuurun rahiim. Yaa shamarran teenya ani hedduun gadde kaayyoo biyyaa baatiif akkamiin dagattee shamarran gargaaris gariin maqaa nyaatte laayivii waraabuuf qullaa achi baatee waa naman salphattu tura tar'iyaa mootii ol taate wallaahi dubbiin tun garmalee cimattee laayivii waraabuun faashinuma taate ol nubseenaa jettu viidiyoo banatte qaamni sitiriin qabu qullaa ishee dhaabbattee tuni aadaa maali eenyurraa nuuf dhaalte oromoo koo taatus nama sirreeffata ana naaf hin galle kuni kam akkaataan lakkaa yaa shamarree xiqqoo sin gorfadhaa hojii galee dhiisaa gaariitti hirmaadhaa safuuf aadaa baraa faashina baqadhaa maqaan tokko malee shamarri hundaami oromoon mammaakee akkana jedhaami tannacha tokkotu foon hunda adeessa dhiifama gaafadhaan qabuuf balleessa garaan na gubatee waan fedhe odeessaa narra laalinaa kaa irra gariin keessan jiru hedduun isaanii kan diinii kaddamtu yaada
milkeef muraada kee rabbi siif gootu rabbiin hojii khayrii sirraa haa jaallatu kan guyyaa qiyaamaa ragaadha siif baatu ishee guyyaa rakkoo gaaddisa siif baatu cimi itti fufi hamma lubbuun jirtu akkas siif gammade si haa gammachiisu hayaatan tayyibaa si haa jiraachisu duniyaa faakiraa si haa qananiisu sadarkaa waa hundaa rabbiin olaa kaasu gochaaf jecha kanaaf ani hedduun gaddaa diyaaspoora jechuun maqaan nu badaa wanti deemaa jiru yoo ta'ellee badaa osoo dirreen baasne dursa itti yaada walsataraa jedha mootichi abada walsataraa jedha mootichi abada goola buufan deema asumatti dhaaba yaani kan koodheera yerootu gabaabaa yooma tunuu taate wanta faayidaa qaba.